Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota jaalal dhugaa har'a mata duree dansaa tokkoon qabadhee isinii fidee jira. Dubartoonni baay'een gaafii kana ni gaafatu jechuudha. Osoo gaafachuullee baatanii sammuu isaanii keessaa yeroo baay'ee ni deddeebi'anatti fakkaata. Innis dhiirri tokko yeroo dubartii tokko hin jaalanne amal akkamii itti mul'isaa gaafii jedhu laallaa hanga dhumaatti na wajjin tura. Garuu osoo gara mata duree keenyatti hin dabrin dura namoota chaanalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatina. Viidiyoon kun ammoo yoo isinitti tole mallattoo like jechuun tuqaa. Dubartoonni tokko hanga feetanillee yoo bareeddanii hanga feetanillee qabeenya yoo qabaattanii dhiirri isin hin jaalanne dhiirri jaalala isiniif hin qabne jiraachuu ni danda'a jechuudha. Akkas beekuu qabdanii akkamitti dhiirri tokko akka jaalala dubartii tokkoof hin qabne beekuu dandeenya. Jaalala kee yoo hin qabaanne mallattoo akkamii sitti mul'isaa? Dubartoonni keessumattuu kan kaasii fi miirri dubartoota baay'ee laafadha. Keessumattuu jaalalaan dafanii miidhamuu danda'u. Osoo miidhamin dura akkamitti nama isin hin jaalanne dhiira isin hin jaalanne tokko salphumatti beekuu dandeettanii osoo miirri keessan hin miidhaminu osoo gara biraatti hin deeminu akkamitti addaan baafachuu dandeettanii isin fayyada. Dubartoonni sirriitti gurra naa kenna na dhageeffadha. Dhiirri tokko yoo jaalala isin hin qabaanne yoo yeroo keessan kan isin irraa gubu taate yeroo gabaabaa keessatti akkamitti akka irraa adda gortan mallattoowwan arbaan gadii kana yoo qabaate irraa fagaachuu qabdanii jechuudha. Keenya fi miirri dubartoota keessaa waa baay'ee jaalala keessatti ilaallatu jechuudha. Tekstii walii erganii tekstii sun keessatti okay ka jedhu barreessuudhaaf kee qofa yoo ka barreessu taate kee jechuun kun maal jechuudha ka jedhu mata keessa deebi'aa jechuudha. Dubartiin tokko dhiira fi mesejii akkam jirta jettee barreessitu ta'e naguma qofa jedhee yoo ka callisu taate nagumaan jechuun maal jechuudha ka jedhu sammuu keessa ni xiinxaluu jechuudha. Jaalala keessatti waan xiqqoollee hunda akkasitti adda baafatanii laaluu jira jechuudha. Garuu namni tokko yoo kas hin jaalanne taate yoo atummaan qofti ka jaalattu taate dhiirri sun ka jaalalsiif hin qabne taate mallattoowwan kana agarsiisa. Kan jalqabaa si wajjin yeroo jirutti salphumatti yaadni isaa adda faffaca'a. Ati bira jiraattee osuma ati bira teettu jaalalleen ka'ati jettuun namni dhiiraa kun yookaan ammoo jaalalleen dhiiraa kee kun yaadni isaa adda faffaca'a. Bilbila laalaa, bakka biraa daawwataa, samii laalaa, lafa laalaa, xiyyeeffannoo dubbii irratti siin kennu jechuudha. Waan ati jettu hin dhaga'u. Osoo si jaalate ija kee keessa laaletti si wajjin haasa'a jechuudha. Osoo kan nama saalfatullee taate yookaan ammoo nama ija laafullee ka ta'u taate yaadni isaa addan faffaca'u. Bakka biraallee osoo laalaa haasa'e garuu yaadni isaa kallattiidhaan si haasa'a jechuudha. Garuu namni sin jaalanne kun yaadni isaa adda faca'aa waan jedhuuf waan kanu addan beekuu jechuudha. Yeroo kanatti inni sitti fayyadamaa akka jiru mallattoo keessaa tokko jechuudha. Yaadni isaa baay'ee tokko adda faffaca'a. Akka sin jaalanne mallattoo sitti mul'isuu jechuudha. Amala akkanaa kan sitti mul'ifnaan jaalalli isaa akka sin barbaanne jaalalli yeroo dheeratiif akka sin barbaanne waan ta'eef sirriitti of eeggannoo godhuu qabda. Lammaffaa immoo karoora yeroo dheeraa si wajjin hin qabu. Fakkeenyaaf torbee dhuftu hiriyoota koo wajjin sagantaa qabaa jechuu danda'a. Garuu sagantaan sun ka maalii ka akkamii hin beektu jechuudha. Karoora keessatti karoora yeroo dheeraa si wajjin hin baafatu. Osuma inni waa wayii tokko fakkeenyaaf har'a barumsa jalqabe yoominni siin jedhu dhageetta malee barumsa akkamii akka jalqabu eessa akka baratu waan kan hunda keessa buute hin beektu jechuudha. Waan isaa guutumaa guututti hin beektu. Yeroo bakka bashannanaa deemu yeroo waan murteessaa jiru keessatti murteessaa taatoo taate siin hin mari'atu ufuma isaati godha. Kanaafuu waan ufii godhu hundarratti ati keessa hin jirtu jechuudha. Osuma jennu namni dhiiraa tokko kan jaalalleen dhiiraa tokko sagantaa ufii ka'imu nama baay'ee jaalatu qofatti kun uumamuma dhiiratti. Ati jaalallee taatee
waan ufii kasitti nimne sagantaa ufii karoora ufii yoo kasinitti nimne taate karoora isaa keessa ati kan jirre yoo ta'u taate namni suni sin jaalatu jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo dafteeti irraa godhuu qabda. Mallattoo sitti mul'isan keessaa isaa jechuudha. Yoo sin jaalanne ati karoora egerii godhu karoora yeroo dheeraa akkana ta'uu wennaa akkas godhu wennaa ka jedhu waa'ee nama sunii hin beektu. Haala kanaan mallattoowwan jaalala akka inni siin qabne siin mul'isan keessaa kan sadaffaa hiriyoota isaa wajjin wal siin barsiisu. Fakkeenyaaf si beeksisu. Amma yoo hiriyaa ofii wajjin wal si barsiisee ati jaalallee isaa ta'uu namni hunduu ni beekaa ni gaafataa waan garaagaraa waliin makataa jechuudha. Kanaafuu yoo si barsiisellee nam tokko sunu atuu baay'een beektu ka akkamii akka ta'e hedduu nam isatti kalaa'uu maatii isaa waan garaagaraa kana sirriitti hin beektu jechuudha. Ittiin si dheessa yoo hiriyoota isaa wajjin wal si barsiisee yookaan maatii isaa wajjin wal si barsiisee akka si lakkisuu hin dandeenye waan beekuuf wal siin barsiisuu jechuudha. Ati isa qofa beektaa yookaan ammoo nam bira beektaa sanuu waan guutuun ta'in wayii beektaa jechuudha. Kanaafuu dubartoonni nama akkasii yoo isin qunname sirriitti dhaabbadhaatii uf laala. Yuutarni godha yeroodhaan yuutarni jechuun uf duuba deebi'a. Waan biraa keessan seenina maaliif jaalalata akkasii qabsiiseenna waan guutuuf waan dhiiftuu hin beektu garuu mallattoo haala kanaatiin yoo ka jiraatu taate kophaa kan kee qofa miidhamini yoo kasiin taate namni si jaalatu ka fedhii siif qabu baay'een jiraachuu danda'a. Haala suniin ka biraa barbaadachuu qabdaa jechuudha. Inni arfaffaan ammoo ittuuf hin amantu. Fakkeenyaaf riilaayaabilii miti. Riilaayaabilii jechuun bakka ati rakkattetti bakka baay'ee si barbaachisutti siin argamu jechuudha. Hiriyaa wayiin qaba garuu hiriyaan sun jaalallee illee ni qabdi. Maal jettii osoo aga fedhe rakkadhe is biran bilbiluu. Hiriyaa isaa bira bilbilaa yeroo barbaadetti akka barbaade waan barbaade yeroo sun naa godha garuu isa yoo itti bilbilu yookaan bilbilli isaan dalagu yookaan cufaa qabaa yookaan akkana sababa baay'ee qabaa jechuudha. Isa wajjin wal dhabuu akka waliin agarre garuu hiriyaan isaa kun baay'ee naa godha. Kanaafuu osoo waan tokko rakkadhe akka hiriyyaa isaa kanarraa hin dhabne dhibbaaf dhibba beekaa ka jettu laf keettee jirti jechuudha. Kun jechuun maalinni atu ofii deebiftee jirta garuu namni baay'een jaalala keessa waan jiruufi waan irratti ofii amanne suni namni suni yeroo ati barbaaddutti siin argamu hiriyyaan akkasii suni waan amantii wajjin dalaguu hin dandeettu. Kanaafuu hiriyyaa siin jaalanne ta'u mallattoo afraffaa waan ta'eef nama sun daftee addaan bahuu qabdaa jechuudha. Waan tokko irratti si argamuu danda'a garuu yeroo ati barbaaddetti si argamuu hin danda'u jechuudha namni sun. Inni shanaffaa immoo ni bada. Garan badaa bilbila isaa cufee badaa yeroo tokko ammoo torbaanifuun agartuu maaliif akka bade hin beektu jechuudha. Garuu namni tokko sayid chikii qabaachuu danda'a. Sayid chikii jechuun hiriyyaa biraa jechuudha. Hiriyyaa jaalallee biraa qabaachuu danda'a. Yoo hiriyyaa biraa qabaate namni kun hiriyyaa sun wajjinis yeroo dabarsuu qaba. Yeroo sun ammoo ati beekuu hin qabdu haala kanaan sirraa baduu danda'a jechuudha. Kan torbaan tokkoffaa torbaan lamaaffaa osoo man argin gaafa wayii yeroo tokkotti jidduun dhufee si dubbisaa jechuudha. Yeroo inni barbaadetti si argataa jechuudha. Kanaafuu osuma wajjin jirtanuu si harkaa badaa jechuudha. Bilbilli isaa cufamee yookaan ammoo hunduu maalinni mallattoo akka inni sin jaalanne mul'isuu. Kanaafuu ofirraa eeggachuu qabdaa jechuudha. Badee yookaan si deebi'uu taate. Inni ja'affaan ammoo ifaa miti. Wanti inni sitti himu gubbaa qofa sitti hima malee keessa guutuu dalagaa akkamii akka hojjetu fuulduratti maal akka yaadu dalagaa akkamii akka markaa qabu waa'ee maatii isaa waa'ee hiriyyaa isaa waa'ee jiruu isaa hedduu hin beektu jechuudha. Waan inni qabu ifaa miti. Fakkeenyaaf barumsa masterii yoo ka eegalu taate erga barumsa masterii eegalee amma ji'a tokko ga'e siin jedha garuu ati barumsi masterii sun akkam akka ta'ee maali akka ta'e hin beektu jechuudha. Guutuu waan isaa sun hin beektu jechuudha. Kanaafuu namoonni baay'een yeroo ammaa kana jaalalaan qabamtanii nama agartee mallattoo haala kanaan
isinitti mul'isu mallattoowwan kan baay'inaan isinitti mul'isu namni dhiiraa yoo ta'u taate namni sun na amanaa 100% jaalala keessan yookaan ammoo jaalala keessan ka fuuldura isin wajjin gochuu hin barbaadu jechuudha yookaan ammoo jaalala yeroo dheeraa isin wajjin gochuu hin barbaadu yeroo gabaabduu qofaaf si fayyadame achi booda akka addaan deemtan nama barbaadu jechuudha. Marree hordoftoota koo mallattoowwan argame kan waan agartanii fi dubartoonni baay'een barumsa guddaa irraa argattan jedhee yaada ammoo uf eegaa nama isin hin taane wajjin deemtanii hin miidhaminaa waan garaagaraa keessan seeninaa namni guute jira atu waan baddu taateef yookaan atu waan hin bareenneef osoo hin taane namni sun waan sin jaalannee fi kanaafuu ati nama sin jaalanne wajjin yeroo kan kee gubuun qabduun gorsa kiyya kaardhaa asumaan xumuree jira viidiyoo kan yoo jaalattan laayikii gochuun dagatinaa ammoo yoo ka jibbitan taate gara koomentiitti yaada qabdan naa barreessaa waan sirreessuu waan dogongoree yoo ka jiraatu taate ammoo yoo hiriyoonni keessan akka dhaga'uu barbaadan sheer gochuun dagatinaa subscribe gootanii maatii channel dhugaa akka taatan abdiin qaba ispoonsarri kennaa baay'ee galatoomii hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti nagaan.